Maaliif hin baane dhiiraa bahamanii dubara bitaate ammaa kun dhaabu ifi fidate dhaabu abdi dhaamsaan sii qaba kalee niin fuudhattee na haddaddee jechuudha niin fuudhattee ta'e oguu kamichi ol gubbadhoo itti kabajaa ta'e jedhamtee na haddaddee haddadduu ta'e san wallalla akka itti fuutu siillala tamaam garuu najjaash dhiisuun taa'u gana najjaash waasi godhuun dhabu yoo dhugaa rabbii taate bilaash akkana kaatee kanan jechuu jechuudha najjaash kabajii tanaa hundi deemu haa bultii teessa laabu jiru najjaash gabaabdutti. Amma booda ga'oon lolchii Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi deeggartoota chaayinaa lafaa fi tuub. Yooyyaa ilmaa Oromoodhaa duraan dursinee salaantaanni keenya onni irraa burqe barree isin bira haa ga'u. Arra chaayinaa la kamirraan baate naan jechuun keessan oolamu. Chaayinaalli kun chaayinaa la haaree chaayinaa la jaartiiti yaa yookiin haadha mana kiyyaati. Subscribe hum dhibbaan naagaan isin jaa. Share like naa godhaadha. Kabajaa wajjin isin gaafadha. Tanumaafuu gaabbileeyya kiyya maaliif asirra baate kanaan jetta yoo taate dubbii kalee abdi naafi Ahmad anilleen Ahmad fudhee kaanee hojii duniyaa narra tume narra ka'ee jechuudha. Isa alhamdulillah akkaan fedhu naa ta'e akkaan fedhuun harka dhajee akkaan fedhu naa ta'e ifiif kee harka laate nuti harka laachifne jechuudha. Ifiif kee micooti harka nubbal laate sababa sarratti boo dirqamaa bahii. Tuffitee nyaanne tun tuffii waan biraatiin nuti mana isaattis jechuu kiyya tumuu wallaalle yoonkiin jaartii isaa durattis dhahuu wallaalle isaan kun jaarsaa jaartiin kun waluma lola wal dhaban arrabaa filkee wal dhaban waluma deebi'an tanaafuu nuti jaartii dhaaf nama gargaaru jiru isa tumanii isa baasanii nama fakkaatti tanaaf asumaa gabbeennaan jenneen achirraa baafne jechuudha. Ifiif kan hunda bitate isii alhamdulillah mana keessatti deemnee waan hin barbaadu tanaan. Isii duraanuu hawwiidhaan qabu haati ilmoo alaan hin toltu dhiiraa alaan tola mana keessa haanaa taa'uuf yan isiin mana keessa haa teessuuf malee mush isaan mana taa'aa barbaadeeti man isa baafne irraa haadha ilmoo duniyaa mana deemne rabbi ilmeensi keessatti haa jiraatu anammallee takkaan isin hordoftoota warri asirra nu komattan badii yoo jiraanne badii jirtanidha nuti garuu baditti hin jirru jaarsaa jiratti tokko hogguu dhaban jidduutti dade yaadu tole yaaduudha malee hamtu hedduu yaaduudha miti nuti toltu hedduu yaadu jirra malee takka bikka kana keessa waan hamtuuf hin qabnu jechuudha kanaa hojii dhaabbannee sanii hojii dhaabbannee. Amma ilmaan kee na fudhateemi ilmaan kee jedhaa kan niin deema. Ilmaan qabda. Niin qabee ifirra lalte kophaa ifirra lalte. Ilmaan kaasii qabda ilmaan kaasii jiru bakka mana kireeffattee jiru. Mana kireeffatte ilmaan kiyyaa fudhachuuf. Bakka itti mana kireeffattee itti galtisan. Fudhachuuf. Achi jira jaarsa keetiif ilmaan keetis. Angaa. Asfanta jiru. Dhaggeeffadhu Ahmad wayii naa dhufeewu isiin tun ilmaan fuudhurra isuma yoo gabbaabe maaliif manguddoo yoo dhugaadhaan ni aanneenne nama haqa dargoone yoo arra shiree aanne malee yoo shiree aanne ilma na dhagee yoo shiree aanne malee bikka kana keessa manguddoo nu guuteessu bar jaartii mana deebisanii. Anama ijoollee intal'aati tiroorrise mucaan kana dubbii sana ittiin deddeebi'aa jira najjaashii mucaa kana waan kana nagu jira jechuudha. Tanaaf wanni nuti aarree cinaa dhaabbatee jirruuf ammaasiis haati manaa alaan hin toltu. Mana keessaan tolti namni maa galta jetta yoo jiraattanis namni maa duniyaa galtaa mana keessa jettan kaasii jeessattanis ilmi namaa sareen taane amma keessatti lukkuu hojjeetti gaafatan ta'a. Dhufee waan takkaas godhuu hin danda'u isiin tun alan jirtu beekadhu nama keessa erti. Dhufee waan takka godhuu hin danda'u san jala ciraa mura dhufeetuma wajjin rabshaa godhe malee dhufee isii harkarra kaa'uu hin danda'u nama ollaa sanitti hundaatti himeetiin jiraachuu yoo dhufee isii rabshaa godhe haa takka nutti himaatiti takka irraa ariyaa. Jeetiin hin jira dhufee rabshaa godhuu hin danda'u nama keessatti ajjeesuu hin danda'u namni isii ajjeesu biyyan binne inni jechuu kiyyaaf hin jirta dhala ajjeesu. Tanumaafuu obboleeyyan kiyya warri waan taane kaasirratti duniyaa manatti hin galiin si jeessaa jettaniis haadha ilmoodhaa mana galii mana kee keessaan bahin jechuu qabdaniin malee hordoftoota. Manatti hin galiin si jeessaa jechuu qabdaniin ala teessee alaamaan gooti. Mana sii keessatti deebitee meeshaa sii keessatti ilmaan sii keessaa teessu malee ilmaan guura dhucha keessaa deemii waan takka godhuu hin danda'u. Takka godhuu hin danda'u. Isiin nama keessatti namarraa moggaa jirtu akka namarraa alan jirtu gandoola keerti. Kanaafuu wahuma takka waan inni fidis hin jiru dhuguma dhiibdee malee
waan ta'uu hin danda'u. Ta'isaa garuu karaa fedheen wajji tasarrafan. Isin eegalee hordoftoota arraan tana isiin irra dhahuun nu tuffiidha. Tuffiin sangaa isallee gabbaaf ta'e duraan hin bahu jeen hojii karaa garuu jira jaartii cal jettee deemte akkamittiin gabbaa jeetti duraan beekamu dura dhaabbatu jira. Haguyyuu haa tilifoonaan isitti dheenee boosa irraa bahee isii deebisee jiruun. Tamaam. Arra ka'een nu gubbadha heemi ifii fitate baheensa san. Nuti isan baafne isaa if baase malee obboleeyyan keenya qaan isiima. Isaa tuttu if baase abdii if baase malee nuti abdii hin baafne mana isaati. Ifiif ka'een dura dhahee akka gabbahu if godhe. Tatanaa tana garuu nuti hamtuu jidduutti yaadu jirru tolee idduu yaadu jirra. Tolee idduu yaadu jirra malee hamtuu isaa jidduu yaadnee wanni arkannu takka hangan takkan jiru. Isaan kan adda facaasuu fedhutti jiru nuti. Isaan kan walitti harkisuu jirra. Nutis warra qabnaa beekadhaa. Teenyumarra dhaabna. Anammaa akka kiyyaatti jarraan dhaaba. Nama bultii hedduu seenu hin fudhu nama adda na facaasu fudhu. Dhugumatti abdi gowwaadha malee silaarra nama bultii isaa seenee jaartii teeboo hiikita biraatiin sifuu isaa jee. Boo ati maaltu siingee jee balatti buusu qaba achitti beekadhu. An akka kiyyaatti namni kana naan jennaan jaartii xiyyanaatu beekatamoo annamaan naa beeka. Tana laarra kennee. Waan jaartii xiyyaa naa beekamoo dhimma jaartii xiyyaa namaan naa laala. Badii qabdii anaatutu waan fedhe godha malee namni ittiin ajajuun qabu jechuudha jaartii xiyya. Tamaam. Dhiira jechuun nama mataa isaatiin deemu malee nama mataa namaatiin deemu jechuudha. Dhiirti kanaa bikkuma takka waan geessu. Namaatu waa harkaa facaasa bultii isaallee facaasa. Isin eegalaa nuti hamtuutti hin jirru isaan kana waliif fayyisu jirra malee dura viidiyoo takka hogguu laaltan daawwadhaaf tadhaa viidiyoon tun akkam jettee haasawaa kun. Haasawaa cinaa irraa laaltanii ani jechuu akkamatti waan hin argine osoo haasawaa hin taane haasawaa laalaaf tadhaa. Nutiin as keessatti waamuma takka illee an akka mataa kiyyaatti waan yaadu jiru yoon toltuu yaade malee an ammallee dhugaan isiniin isaan adda bahuu hin barbaadan haadha ilmooti abbaa ilmoo isiiti. Isuma kana gaasirreessanii yoo taates kan namni waatti godhu yoo taates bikkuma sheekaa san geessanii laalchisuudha malee isa haayihuu takka sijjeessaa duniyaa deemi ilmaan kee gurradhu tanan ji'oo akkana jettan isin wajjin ji'oon tan. Maaliif harkatti naqeetiin jira keessaan jira waan kana jidduun dhaabbatu jira yoon arra tana je'ee keessaa utaalee haa bultii namaa facaase jaamtii beekadhu. An tana hin jiru. An ammallee abdii itti kabajee jaartii isaa akka ilmoo namaa ni bulfata. Kana wanni nuti yaadu qabnalee wanni yaadu qabu malee isaan kan adda baasuudhaaf mucaan kun sijjeessaa hoottu bikka biraatiin si geessaa takkaa jee duniyaa fuudhee achirraa of fageessuudhaaf ilmaan isii wajjin yaada kanaan qabu obboleeyyan kiyya naqaan isin himaa. Cubbuu mana kiyyattiin hin galu. Maaliif anis jaartiin qaba. An jaartiitti yoo namni akkas godhu taate beekadhu anumaatu harreedhaa yoo namni kaa jaartiitti hiiki. Maal naan godhu namni naaf murteessu taate jechuudha. Harreedha ittiin beeknu bakka maaliif waan jaartii ta'eeti waanuma feete waan mataa keetiin deemu qabdu malee waan mataa keetiin deemnaan kasaarte hordoftoota jala murteessittiin warri hamtuu fudhatan haasoo kiyya kanaas hamtuutti fudhatinaa. Tamaam aan akkuma jaarsaa jaartii walitti tolaniin barbaada malee akka jaarsaa jaartiin dasa guurratanii adda deeman abadan. Cubbuu mana kiyyattiin hin galu waan rabbiin na beeku ta dhugaa na fakkaattee gartaami waan dhugaa takka irra dhaabbadhee inumaan haasawaa inni dubbadhaaf jedhutti. Wanni asirratti ol baafne isaanii ol baasee asii gaakoo hordoftoonni garagar goree kaan karaa abdii goree kaan karaa waan ni goraa tanaa asirratti ol baasee waan akkanaa kana laal kanuma haqa abuu wajji dhaabbadhaa hordoftoota. Isiidhaafillee gorsa kaayaa. Isiidhaafis gorsa kaayaa asirra baatee waan takka hin jiini jaarsa keetii. Isinillee jaa koommantii irratti tamaam hilaalti. Kaisee irratti illee haayaa fi ati jaarsa keen arrabsinii bichaadha haal wanni isin qabaa. Jaarsa keen arrabsin jaarsa kee kabajii. Inni akka fedhetti bakka haa jedhu itti qaanyaa abbaan tokko bar nama ka'ee asirra waan takka haaseetu itti qaanyaa malee namni badii hin qabne tokko waan takka if garadee jechuu if ittiin hin qaanfatu. Maaliif waan badii hin qabne jecha kaa. Badii namni hin qabnees namarra hin ka'e. Badii nama qabus dhuguma sanii hin timna gaa. Warri abdii haqasaati maa dubbattan jettutti akka fedhe haa godhu jettaniis ilmoo namaati bar dhala namaati akka fedhe godhu isii tana hin danda'u dhala namaati isiin dhalaa miskiina rasuulli keenya alayhi salaamii dhalaa miskiina dhalaa jabeessaa jee dhalaa cinaacha bitaacharraa uumte cinaacha bitaarraa
Ayiliin isii akkuma harma isii rarraatii jaan. Ayiliin isii akkuma harma isii rarraati. Dhalaan abbaatu waa hunda keessaa fixa. Waan hamtuutti uumuu miti abbaa keessaa fixa malee abbaan hamtuutti uumee dhalaan tun badduudhaa jechuun dandeessu jechuudha. Dhalaan akkuma ati goote taati. Dhalaa abbaa deemataan. Dhalaan imaama dhalaati jaarsi. Imaama dhalaati. Haruma jaarsi goree gorti. Jaarsin san diriiraa ta'uu qabu. Yoo dhugaa rabbii hataa taate namni abdii haqasaatii isin jaarsaatii dumaatu isin galche taatu. Hayi asirratti ol bahee jaartii isaa arrabsaanii miidiyaa irra jaartii isaa baasaa arrabaan. Asirra baahee waan inni haasoo gartan nama wajjin. Najjaash mucaa fattaala isa wajjin waan inni haasoo gartan. Hogguu duuba isin hitolcheettan. Hitolcheechuun qabdan. Hin tolchine. Jaartii isaa asirra bahee dhaadatu hin tolchine. Dhiirri takka asirra baatee dhaadachuu miti. Dhugaan fuudhuu fedhu yoo ta'e cal je'ee fuudhuttiin beeka malee asirra baartii bee bagbag jechuun san dhiiratti hin beeku naqaan isinii mordoftoota. Warri karaa abdii gortanii haqasaatii isin maaltu isin galche takka isin maa waan niyetti isa malee isin arrabsutti hin jirtu gartan. Isin gaahoguu inni ka'ee itti fiige namarratti haatee firraa lolti malee maaliif ala jirtii ilmaan isii keessaa wanni ilmaanii tunis isii gubaa jira. Tana malee wanni abdii kana jettu hin jirtu isin. Isaatuutu bahee hogguu waan hin taane haasa'e nama wajjin najjaasa wajjin. Dhugu rabbiitiin isin hima mucaan najjaasan fattaala mucaa san harkaan dandeessu mus isii miti namni dhiiraatu harkaan danda'u. Shakkii biraa fiddee barba shakkii biraa fiddee abdii. Dhiiroo mucaan kun amma duraas akkasii biiftuu waa godhee dhahinee waan irraa godhe saniituutu itti jiraa maaliif yoo laaltees mucaan nagaa waan akkasiitis hin qabu garuu hogguu miciyyoo harka ni oogwa. Hogguu miciyyoo harkee oogwa. Duuba maali waqta wajjidhee inni ballumarraa balaaleffatan malee ballootu jaarii akkana godhu jira. Balloon isa kana hortiin jiru beekadhu. Hogguun dheeqee haasofsiisu nagumaan haasoo garuu isii hogguu harka ni oogwa mucaan. Dhiiroo waan akkasiitti godhe muciyyoo jibbisiisee jeetiin shakkiin na keessa dhuftee jirti bara yoo numa halli takka laalle malee nuti isaan adda baasuun feenu malee hordoftoota dhiifama wajjin ha dhiifama isin gaafannu nuti bultii namaa yoo jidduutti toltu yaadne malee bultii namaa adda facaasuuf miti. Jaarsa namaatis tumneeni qaceelchinaadhaa miti. Jaarsa namaati inni kun jaartii isaati. Dhugaadhisi haqatti qaba. Haqatti qabaatullee itti roorrisuu hin qabu jechuudha. Arrabsuu hin qabu. Jaarsii tumachuu waan jiraati yoo badii irratti arge garuu ol baheefaa jaartii isaa asirratti hamtuu isii tun akkanaati jechuu kana kalaama dhiiraati inni kun kana dubbachuu hin qabu jechuudha. Tana malee nuwaafsu jirtu hordoftoota keenya waan biraatii miti hamtutti fudhatinaa. Hamtutti fudhatinaa waan nu ejjibeessaaf asirra nu haa. Bikka kana keessa hamtuudhaaf hin buunen isaan jidduun dhaabbadhee jirarra. Isaan gidduu dhaabee jira. Kanaas hin dawwala tanaas hin dawwala dhaabamee jecha. Lafatti irra wanni kun guddaan deemu jiru. Isin kuma qabda waan takka takkaas irra boo jira malee lafa waan guddaan deemu jira. Lafatti siisniin kun namoo waan takka takkaas gaa waan hundaa'u beekta waan hundaa'u haasawan ol baaneen haasawin waan hundaa'u malee akkuma isin tasgabbooytanii waan baanee haasawin waan takka takka malee waan hunda asirra baasaa hin jiru jechuudha hordoftoota. Tanumaafuu viidiyoo tana subscribe share like godhaadha. Chaayinaala haaree chaayinaala jaartii yaa yookiin haadha mana hiyyaa warri birraan isa jaartii hin qabu asumarraa kophaa isaa agarraa heettan taate haatiin mana hiyyaa kunuuti arguuf teessanii chaayinaalli sitis kan haarayaan banee isiin mana bareedaachuu baatullee biyya jirti. Ani isasumaan du'aa hinaa godha galuufiin deemaan ja'a haadha warra hiyyaatii yaadii warra hiyyaa wajjin gali jee jiran anis galuufiin deema du'aa hinaa godhaadha hunkasiiti subscribe itti roobsaa kun dhibbaan gaan isiniin ja'a. Hanga viidiyoo biraa bareedduu qabannee walitti nuti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh isin jaa. Onnee illaa isin jaalna baay'ee.